Ayyaana waggaa dhibbaffaan singee jecha har'ammoo kan argamnu fiigicha nagaa Onesmoos Sibirratidha. Har'a akkuma argitanii tishartii kanaan miidhagfamnee sabni hundumtuu yaastadha kan wal argee jiru jechuudha. Har'a guyyaa har'a fiigicha nagaa Onesmoos fi Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufa mata duree jiru naannoo kan qophaa'ee jiru. Kanaaf baga ayyaana waggaa dhibbaffaan nagaan singee jenna. Har'ammoo fiigicha nagaa Onesmoos infiina miira namootatti dhaga'amee magaalaa keessa deemnee isiniif kanan ibsu ta'a jechuudha. Turtiin keessan amma dhumaatti nu wajjin haa ta'u. Ayyaana waggaa dhibbaffaa kan kabajaa jirru. Meeshaa ayyaana kana gaafa kabajan miira akkamitti isinitti dhaga'ama? Baay'ee dhugaa warra seenaa taanee waggaa dhibbaffaa kabajuun keenyatti baay'ee namatti toleera. Ayyaana? Gammanneerra dhugaa namatti tola. Haalli jiru wanti jijjiiru namatti tola nama gammachiisa. Ayyaasi fiigicha kana meeqaffaan baattee yaadare? Tokkoffaa Treeningii godhata? Godheera tokkoffaa baana. Galatoma. Dhugaasaa dubbachuuf baay'ee gammadeera. Guyyaa baay'ee eegaan turedha. Sagantaa kana irratti hirmaachuu godhaaf baay'ee gammadeera. Carraa qabeessadha jedhee yaada. Ayee wangeelli jaarraa tokko fira kan inni lafa kanatti lallabame. Amma immoo dhaloonni ijoollonnis kabajaa jiru dargaggoonnis iski dargaggootaaf maal dhaamta akka isaan fufanii hojjetanii fi ayyaana kana kabajuu qabu osoo hin taane mee dhaamsa kamii qabda dargaggootaaf? Baay'ee gaariidha. Carraa kanaan eegaa fiigicha kanarraa seenaa kanarraa guyyaa kanarra dhaabannee nunis dhaloota waggaa dhibba gamaa dhufaniif waan guddaa yaaduu qabna. Maaliifidha Onesmoos seenaa guddaa dabarseera. Dargaggoonni amma jirru immoo maal hojjechaa jirra? Dhaloota sattaanuuf seenaa akkamii kaa'aa jirra jennee yaaduu fi hojiidhaaf himuu sirriitti kadhachuu itti yaaduu qabna jedhee yaada. Ayees fiigicha kana meeqaffaan baatee yaadda? Ani hin beeku namootni baay'ee na dudduuban ni ta'u jedhee yaada. Kan na dursu tokko qofaadha. Innis amaafu abbichanii mu ammaaf. Garuu tokko qofaan na dursa. Gaafa fiigichi kun numur feesi gaafadha. Eshi galatama. Ayyaana waggaa dhibbaffaa kan kabajaa jirru. Ayyaana har'ammoo fiigicha nagaa Onesmoosidha. Mee ayyaana kana gaafa kabajanii miira akkamitti sitti dhaga'ame miira akkamii keessa jirtu? Egaa Waaqayyoof galanna ta'u baay'ee Waaqayyoon galateeffannaa. Seenaa Onesmoosis yaadachaa satti fuuf immoo Waaqayyo galfatatti kenne galmaan ga'uudhaaf kaka'umsa guddaa keessa keenya kaa'a. Gaafa waa'ee waggaa dhibbaffaa yaadna jechuudha. Ayyeesuna. Gooftaaf galanna ta'u amma dhumaatti wangeelaaf nan fiiga. Amma dhumaatti amma lubbuun koo lafa kanarra jirutti ani wangeelaaf gabiin jedha. Gammachuu guddaan sitti dhaga'ame jechuudha. Baay'ee miira koo keessaa natti dhaga'ama. Gooftaaf galanna ta'u amma dhumaatti Waaqayyo immoo nu gargaaru wangeela lallabnaan jedhan. Ameen ala amma ayyaana kana dargaggoonnis kabajaa jiru ijoolleenis gaafa kana kabajanii wanti isaanitti dhaga'amu jira. Maaliif fuulduratti galaan ta'aaf wanta ta'eef mee dhaloota kanaaf maal dhaamta? Dhalooti kun gara fuulduraatti iyyuu taanaan fooniin hafuuraanis galma ga'uudhaaf ofii isaanis biyyas misoomsuu barbaadu yoo ta'e wangeela kanatti akka isaan jabaatan galfata Waaqayyootti kenne galmaan akka ga'an umurii dargaggummaa keetti Waaqayyoon yaadadhu jedha gati ta'eef Gooftaa Yesuus Kiristoos ergamanni itti kenne galmaan ga'uudhaaf isa durii caalaatti jabaatanii akka deeman barri kun keessumaa dargaggootaaf saafiloota irratti ammaataa gati ta'e bara ammaataa kana mo'achuun kan danda'amu kallattii hundumaaniyyuu wangeelatti jabaatan ta'uusaa isaaniif ergaa kun dabarsu. Galatooma irra deebiidhaan baga geessanii. Baga wajjin ga'e. Galatooma. Ayyaana waggaa dhibbaffaa kan kabajaa jirru. Mee ayyaana kana miira akkamii keessaatti kabajaa jirta? Ayyaana kana miira gaarii keessa ta'een kabajaa jira. Yerootti wangeela dhageenya abboonni keenya yerootti wangeela dhaga'anii haala kanaan kabajuu keenyatti baay'ee gammachuutu natti dhaga'ama. Carraa kanas argachuu koof dhaloota ammaa ta'e gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Ayee fiigicha kana meeqaffaan baattee yaadda? Fiigicha kana hundumaan isaa walitti qabee namatu baay'ee yaada. Treeningii godhata? Hundumaayyuu. Ayes baga geesse. Baga wajjin geenye. Ayyaana waggaa dhibbaffaa kan kabajaa jirru. Mee ayyaana kana akkamittiin kabajaa jirta? Ayyaana kanatti baay'een gammada. Uummanni saba Waaqayyoo ta'an akka kanatti walitti qabamanii yaadannoo guyyaa kanaa kabajuudhaaf akka kanatti argamuu isaanii baay'ee na gammachiiseera. Anis gammachuu ayyaana kanaa ta'uu kootti baay'ee gammadeera. Ayee baga geesse. Ameen baga wajjin geenye. Baga geessani. Baga wajjin geenye. Baga geesse. Baga geesse. Ayyaana waggaa dhibbaffaa kan kabajaa jirru wangeelli erga lafa kanatti lallabame jaarraa tokko fira kan inni ture. Naa meeski ayyaana kana gaafa kabajanii carraa kana argattanii geessanii kabajuudhaaf mee miira akkamitti isinitti dhaga'ama? Gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Anattis gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Gammachuu guddaa nutti dhaga'ama. Baay'ee gammachuu guddaa nutti dhaga'ama.
Baga wajjin keenya. Ayyaana waggaa dhibbaffaa kan kabajaa jirru. Meesii gaafa ayyaana kana kabaju miira akkamitti dhagahame? Baay'ee miira gammachuutu natti dhaga'amaa jira. Baay'ee guyyaa kana akkasiin kabajuu keenyaaf waan jecha hin qabu. Baay'ee natti tolaa jira dhugaa. Jaarraa tokko fira wangeelli lafa kanatti kan lallabame. Meesii dhaloota dargaggootaa fi ati dargaggeessadha. Meesii dargaggootaaf immoo ergaa akkamii qabdame? Dargaggootaa fi bara jiraatan hundumaa Kiristoosiin fakkaadha. Kiristoos duukaa jiraadhaadha. Fiigicha kana waa akkam tokkoffaan baata? Tokkoffaa yoo karaa dudduubaan hin baay'ee mayyaadha. Ispoortanyaa fakkaata? Ispoortanyaa maalii fakkaata? Abbushe baga keessa. Baga waliin geenye. Ayyaana waggaa dhibbaffaadha kan kabajaa jirru. Mee ayyaana kana gaafa kabaju miira akkamitti dhagahame? Miira gammachuu guddaatu nutti dhaga'amee jira. Yaw waggaa dhibbaffaa kabajuudhaan kunoo kana fakkaannee babbareennee jira. Fiigicha fiiguudha? Eeskeemee tokkoffaan baatee yaada? Tokkoffaan baay'ee yaadu garuu dubbi sagalee waaqayyoo dubbachuudhaaf irratti qophaa'ee dhufeen jira kunoo laa. Galatoomii baga keessa irra deemu. Amiin baga waliin geenye. Thank you. Amiin. Alexo baga keessa. Baga wajjin keenya isaamu. Ayyaana waggaa dhibbaffaadha kan kabajaa jirru. Isarratti maarraa fiigicha onsumus nagaa kan jiru kan kabajaa jirru. Mee miira akkamitti dhagahame miira akkamiin nagaan jirtu? Basuma argitu baay'ee gammadeera. Amma hundumtuu na shakkaa jira beektaa? Isa naannoo bahuun isa naannoo naan jechaa jiru beektaa? Ani immoo mul'achuu hin barbaadu beektaa? Baay'ee mul'achaa akkatti barbaadu. Keessatti mul'achuu hin barbaadu. Garuu isa kan naannoo bahuun naan jechaa jiru waan tokko gochuu hin danda'u gaa. Hidhannoo guddaadhaan kan itti dhufte nama sodaachista. Baay'ee atumtu sodaachee nagaa hojjaa jirta. Maarree si kennu feemu kun. Maarree hin qabamu namni moo beektaa? Fuullumarraa beekama. Hojjechaa turte tireeningii? Tireeningii baay'ee hojjechaa ture gola keessatti garuu. Gola keessatti? Isa kaani gammadaan isa kaan immoo jilbaan. Meeski ayyaana kana gaafa kabajnu maanguddoonni jiru, dargaggeessa akka keenyaa jiru, dargaggeessa akka keetii jiru. Meeski ayyaana waggaa dhibbaffaa gaafa kabaju miira akkamitti dhagahame dhuguma iski? Normaalii ayyaana kana gaafa kabaju waa'ee waggaa dhibbaffaa gaafa deemte ilaaltu amma seenaa guddaa hojjetanii darban miti. Maal booree tokko si keessa kaa'aa beektaa? Ani immoo gaafa hankooti maal hojjedhee darbu? Ani immoo maal hojjedhee darbu? Sababiin isaas kun hundumtuu maarratti kan taa'ee jiru beektaa? Seenaa irratti dhamtiire. Warri suni seenaa hojjetanii darban miti. Ani immoo seenaa akkamiin hojjedhee darba waan jedhu booree guddaa si keessa kaa'a. Kanaafuu miira guddaa qaba. Miira guddaa si keessa kaa'a. Kanaafuu ani immoo maal hojjedhee darbu waanta jedhutu si keessa taa'a beektaa? Guddaa galatoomii ergaanuu himtee fi booddee immoo gaafa tokkoffaa baatu dhufeessi gaafadha. Yeroo sana illee dafee fiigee manatti galuun kun hafu sababni miidiyaa baata beektaa? Miidiyaan natti baata. Kanaafuu yookiin nannoo kadhaa yookiin manatti galuun kun hafu. Angaruu sumaan hordofa. Akkasuma galatoomii. Thank you. Mo'a baga keessa. Amma. Baga keessa. Akkasiin ta'uudha. Baga keessa. Baga wajjin keenya. Ayyaana waggaa dhibbaffaadha kan kabajaa jirru. Meeski miira akkamitti dhagahame? Baay'ee dhugaa. Baay'ee namatti tola dhugaa. Waggaa dhibba tokkoof jaarraa tokkoo fi akkasii wangeelli gaafa hojjetu akkas gaafa waan ta'u dhugaa. Moomentii sana keessatti argamu kun dhugaa gammachuu guddaa natti dhagahama. Har'a immoo fiigicha nagaa onus moosodha. Qophoofsi tarii yaadda. Qophaa'eera. Eski meeqaffaan baatee yaadame? Dhugaa dubbachuuf namni lammaffaa sadaffaa ba'uun jiru fiigicha fiiguudha tokkoffaa mala hundi keenya. Tokkoffaa ba'uudha. Hundi keenya. Tireeningii gooteeta? Godheera. Har'a deebiidhaan baga sige. Baga wajjin keessa. Thank you. Baga keessa. Baga waliin geenye. Ati baga keessa moo? Baga wajjin geenye. Ayyaana waggaa dhibbaffaadha kan kabajaa jirru. Ayyaana kana gaafa kabajan iski miira akkamitti isinitti dhagahame? Akkamittiin kabajaa jirtu? Miira gammachuudha. Bichaa namatti tola bakka haaluma argitu iyyuu bareedu. Bareeda baay'ee. Baay'ee namatti tola jechuun. Isinis bareeddanii turte. Lamaan jiru. Walumaa duukaa bareedneerra. Jechuun haala kanaan akkasitti kabajuumtiyyuu yeroo kana argate baay'ee namatti tola. Dhugaa carraa guddaadha. Carraa guddaadha baay'ee jechuun baay'ee gammanneerra. Duuqatiin isaa ositti tola bakka. Dhugaa jaarraa tokko fira kan inni lallame wangeela lafa kanarratti meeski ayyaana kana gaafa kabajuu miira akkamitti dhagahame kabajaa jirta? Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee gammachuu guddaan natti dhagahama. Sababiin isaas wangeelli jaarraa 21ffaa kana keessaa akkaataan itti dhufee nu bira ga'e gaafa laallu gammachuu guddaatu nutti dhagahama. Baay'een abbootiin gootonni wangeelaa itti wareegamanii aarsaa lubbuu illee itti baasanii nu biraan ga'an. Kanaaf wanti gatiin nuuf kaffalame gatii lubbuudha gatii ta'ee fi baay'ee hedduu gammachuu guddaatu nutti dhagahama. Kanaaf har'a waggaa dhibbaffaa kana bifa fiigichaa nagaa onosimoos jedhu kanaaf dabarsuudhaaf gammachuu guddaatu nutti dhagahama. Baga keessaan irra deebiidhaan. Baga wajjin keenya jenna. Thank you.
Baga jingeenya. Ayyaana waggaa dhibbaffaadha kan kabajaa jirru. Mee ayyaana kana gaafa kabaju miira akkamitti dhaga'ama? Ariifiidha nutti toleera. Baga geessanii saniin jenna. Fiigicha kana qophoofteetta? Eegaa. Baga geesseetis? Asi kenaa. Baga geesse? Baga wajjin keenya. Ayyaana kana akkamii kabajaa? Baay'ee gaariidha. Ayyaana gaariidha. Baga geessan hundi keessanuu. Ayyee miira akkamitti dhaga'ame ayyaana kana gaafa kabajuumes? Baay'ee gammadeera. Dhugaa hundumtuu baay'ee gammadeera. Gaariidha. Fiigicha kana akkam tokkoffaan baata? Eegaa. Haa? Ispoorteenyaadha. Galatoomi. Baga geesse? Baga wajjin ayyaana waggaa dhibbaffaadha kan kabajaa jirru. Meeskii ayyaana kana gaafa kabaju sirrii masaa miira akkamitti dhaga'ame? Miira gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Akkasuma immoo tokkoffaan baay'ee yaada. Fiigicha kana qophoofteef? Baay'ee. Irra deebiidhaan baga siin gahe? Tireenkii baay'ee gooneerra. Tokkoffaa gaafa turfe siyaasa ofis. Eesh. Galatoom. Amiin galatoom.